Okay. Galanni isa qulqulluu nu gargaareef haa ta'u. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo akka waliin ilaallu barbaada. Gooftaan nu gargaaree guyyaaf sa'aatii kana nuuf kennu haa eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni nu gargaaree dhugaa baay'ee gammada yeroo kana argachuu kootti. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa tokkorraa jalqabna. Inni irratti dubbachuu barbaadu mootu waa'ee dhalachuu isa Iyyasuus Niqoodimoosii wajjin dubbatee akka mata dureetti kaayetanan jechuudha. Innis namni bishaanichatti fi hafuurichatti dhalatu malee mootummaa Waaqayyoo argachuu hin danda'u jedhe sana. Maalitti hiikkanneetu akkamitti nuuf galeetu jiraachaa jirra kiristaanonni amma jireenya lammaffaa yookaan lubbuu haaraa taanee dhalannee uumama haaraa taanee dhalannee kiristoosii wajjin jiraannu hafuura Waaqayyoo of keessaa qabnu kuniin akkamitti jiraachaa jirra. Sagalee kana akkamitti hubanneetu furanni isa jedhu sanarratti ilaaluu barbaada. Innis Yesuus gaafa boqonnaa isaa irratti Wangeelaa Yohaannis boqonnaa isaa irratti gaafa namicha Niqoodimoos kana wajjin dubbatu Yesuus gaafa inni gaafate ati jedhee nama Waaqayyoo erga taatee akka taatee nu beekna garuu gaafii isa keessa jiru namichi kun dhoksaatti isa wajjin dubbachuudhaaf gara isaatti dhaqe. Niqoodimoos kuni warra Fariisotaa keessa barsiisaa kan ta'edha. Waa'ee seera Musee irratti nama beekudha jechuudha. Garuu sagalee Waaqayyoo kana hafuuraan yookaan immoo hubannaa akka hafuurri Waaqayyoo ibseetti bira gahuu hin dandeenye akka foonitti beeka waan ta'eef beekumsa isaa kanaan yaada Waaqayyoo guutummaatti hubachuu hin dandeenyedha. Kanaaf waa'ee irratti dubbachuu barbaannu mata dureen keenya waa'ee lammaffaa dhalachuu isa bishaanii fi hafuuratti jedhee Yesuus dubbate kana mata duree godhannee furannaa. Isa mata dureen kun jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa nan dubbisa beektu waan ta'eef seenaa isaa gadi fagoodha hagam akka wajjin haasa'anii. Niqoodimoos kuni lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Niqoodimoos immoo namni ergaa qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhe. Lammaffaa dhalachuudhaaf kanattu danda'ama? Gaafii isaati. Yesuus gaafate jechuudha akkana jedhee. Kanaaf Yesuus dhugumaan sitti himaa eenyu illee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaaf baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Namni lammaffaa akka itti dhalatamu jedhee gaafa deebisuu barbaaduu fi Yesuus bishaanittii fi hafuuratti dhalachuudhaan gara mootummaa Waaqayyootti kan galamu jedhe. Okay. Niqoodimoos gaafin inni gaafate akkamitti lammaffaa dhalatamaa? Gadameessa haadha kootti akkamittan deebi'aa? Ani akkamittan lammaffaa dhalachuudhaa fi tarkaanfii ani fudhachuu qabu maali? Nama lammaffaa nama haaraa jedhamee kana waamamu haala kamiin jennaanii bishaanitti. Okay. Bishaan keessa namni akkamitti dhalachuu danda'a? Hafuura keessa namni akkamitti dhalachuu danda'a? Bishaanii jennee wanti nuyi beeknu bishaan maal akka ta'e ni beekna. Wanta mul'ataa, wanta qaqqabamuu danda'u, wanta boca qabaatee lafa kanarra jiraachuu danda'u. Bishaan mataasaa boca qabaachuu baate iyyuu wanta mul'ataa ta'edha. Waan ganaa mul'achuuf jiru otoo hin taane waan mul'atee beekamtii sammuu namaa keessa jiru tokkodha. Hafuura gaafa jennu garuu waan hin mul'annee fi hafuurriyyuu hafuura Waaqayyoo biraa ta'edha. Yesuus kan dubbachaa jiru. Gartee mootummaa Waaqayyootti galuufati hafuura Waaqayyootti dhalachuu fi bishaanitti dhalachuu jedhe. Egaa akkamitti wanti lama iddoo kanatti ta'a? Wanti hin mul'anne tokko hafuura Waaqayyooti. Namni garuu wanta hin mul'anne kanarraa dhalachuun akka danda'u Yesuus dubbate. Wanti hin mul'anne hafuurri kuni nama akkamitti argamsiisuu danda'a? Gaafii. Bishaanichi inni mul'atu kuni akkamitti nama mul'isuu danda'a? Haa. Gara hafuurichaatti gaafa dhufte waan mul'ataa miti garuu waan mul'ataa kan akka dhalachu gochuu ni danda'a. Achirraa gaafa dhalattedha kan mootummaa Waaqayyootti galtutti hin jedhe. Lakkoofsa itti gaafa dubbifannu kana jedhe. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Egaa hafuuratti namichi dhalate jedhamee
Waaqayyo mootummaa waaqayyootti ni galta jedhuun kuni nama foonii isa akka kanatti uffatee akkanatti dhaabatu kana otoo hin taane nama hafuuraatii malee nama foonii miti kanan barbaadu mootummaa waaqayyootti ni gala jedhee nan dubbadhuuf kuni isa hafuuratti dhalateedha jedhe. So, kanaaf gaafiin kan keenya inni bishaan irratti hundoofne dubbannoo otoo hin taane hafuurichatti hundoofna. Maaliif jennaani? Inni hafuuratti dhalatee hafuura waan jedhuuf. Gartee waaqayyo maalidha? Hafuura. Hafuuratti kan dhalates hafuura waan jedhuufi amma gara mootummaa waaqayyootti galutti kan namni danda'u hafuuratti gaafa dhalate. Hafuura wajjiniin gaafa walii galee mootummaa waaqayyoo arguu ni danda'a. Itti galee jiraachuu ni danda'a. Tole. Maaliif Yesuus bishaanitti dhalachuu jedhee iddoo kanatti dubbate? Bishaan iddoo kanatti maaliif barbaachise? Bishaanitti dhalachuun maal wajjin wal qabata? Yohaannis ergaa isaadhaa isa duraa boqonnaa 5tti gaafa laallu Yohaannis boqonnaa 5 irratti ergaa isaadhaa isa duraa keessatti jechuudha. Waa'ee dhuga baatuu dubbata. Dhuga baatuu sadiitu jira. Dhuga baatuu sadii kana keessaa inni tokko bishaan akka ta'edha kan asirratti nuti dubbatu. Lakkoofsa 7 gaafa dubbifannu kana jedha. Dhuga baatuu sadiitu jira. Dhuga baatuu sadiitu jira. Isaanis lakkoofsa 8. Isaanis hafuuricha, bishaanicha, dhiigicha sadanuu sagalee tokkoon dhugaanii bahaa jedha. Sadan isaaniitu sagalee tokkoon jechuun wanti tokko dubbatee fi wanti inni sadaffaarra jiru dubbatee garaagarummaa hin qabu. Lammaffaan kan dubbate sadaffaan kan dubbate garaagarummaa hin qabu. Tokko. Kana jechuun namni hafuuratti dhalate suni kan hafuuratti dhalatee fi kan bishaanitti dhalatee kan dhiigatti dhalatee inni itti walii galanidha. Hafuuratti dhalachuu isaatti walii kan galanidha. Okay.